iddoo sirna duudhaa fi ayyaantuu Oromoo kan ta'e Addunyaa.Waayyuu waggaa 63 booda bakka duraa isaatitti deebi'uun dhagahame. Dhibeen haarawaa Itoophiyaatti mul'ateen naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Jinkaatiin alatti naannoo biraatti akka hin babal'anne to'achuu ministeerri fayyaa Dr. Maqdasdaabaa beeksisuudhaan hanga ammaatti namoonni dhibee kanaan shakkaman 129 qoratamaa jiraachuu beeksifte. Ministeera barnootaa Itoophiyaa mormiin guddaan barattoota yuunivarsiitii irraa mudachuun isaa dhagahamee jira. Dhaabbileen siyaasaa filannoo waliigalaa torbaffaarratti dorgoman sirna boordii sadarkaa olaanaatiin kaadhimamaa isaanii akka galmeessan boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa yaamicha dhiyeesseeti jira. Roga ispoortiitiin Itoophiyaa keessatti gochi seera cabsee fi maqaa gaarii biyyaa balleessee raawwatamaa jiraachuu qorannoo faanaa miidiyaan taasiseen addeessee jira. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa 17 bara 2025 kanneen asii olitti dhageessan hanga footoo oduu teenyaa irraati amma bal'ina oduu isinitti himu. Addunyaa.Waayyuu magaalaa Baatuutti argamu waggoota 63 darbaniif cufamee erga ture booda hojii haaromsaa aadaa godhameen bakka isaa duraatti deebi'uun isaa dhagahamee jira. Qilxuun qixxee waayyuu jedhamuun beekamu ardaa marii fi fala aadaa bakka toltuu fi hamtuu irratti mari'ata murteewwan garaagaraa itti darban ta'uun tajaajilaa kan ture yoo ta'u akkasumas bakka biyyi waaqa itti kadhatu jedhamuunis seenaa keessatti iddoo guddaa qabaachuudhaan Oromoota Arsii biratti iddoo guddaa qabaachaa kan turedha. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Baatuu obbo Badhaasaa Reebaa haala kana ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa haaromsa aadaa irratti xiyyeeffannoo addaa kennee uummanni Oromoo aadaa fi duudhaa isaa ganamaatitti akka deebi'uuf hojii bal'aa hojjetameen Addunyaa.Waayyuu iddoo isaa ganamaatitti waggaa 63 booda deebi'uu isaa himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Baatuu obbo Kamaal Badhaasoo immoo akka jedhanitti aadaan keenya waggoota 63 darban ukkaanfamee awwaalamaa ture garuu hojii mootummaa fi hawaasni irratti duuleen aadaa haaromsuu irratti hojjetameen lubbuu haaraa horatee aadaan ganamaa iddoo isaa bu'uuraatitti deebi'ee jira jedhanii jiru. Dhaloonni dhufuu aadaawwan kana itti fufsiisuudhaan dirqama akka qabu kan yaadachiisan seenaa dhaloota ardaa kana ilaalchisee bara 1955 akka lakkoobsa Itoophiyaa waayyuun walitti bahee kanarratti qixxee ta'anii erga argamanii booda mootiin yeroo sana Banjaanoo ardaa sana argee bakka maalii akka gaafate kan himamu yoo ta'u eegdonni isaa qixxee biyyaa ta'uu yeroo ibsanis sana booda mootichi bakka sana misooma mootummaa akka ta'u murteessuudhaan hawaasni ammoo iddoo sanitti akka walitti hin dhufnee fi walitti qabama Oromoota bittinneessuu isaa himanii jiru. Amma garuu waggaa 63 booda Addunyaa kun deebi'ee uummataaf banaa ta'uusaa bulchaa magaalaa Baatuu beeksisaniiti jirani. Addunyaa.Waayyuu kun tajaajiloota waggaa 63 addaan citee ture deebisee kennuu isaa kan himamu yoo ta'u Addunyaa kun godina Arsii lixaa magaalaa Baatuu jalatti akka argamu himamee jira. Dhibeen haaroon vaayirasiin daddarbu kan maqaan isaa Maaburuugii jedhamu Itoophiyaa gama kibbaatti mul'achuun lammiilee biyyaa dabalatee hawaasa addunyaatti fi mootummaa Itoophiyaa yaachisee kibba Itoophiyaa magaalaa Jinkaa bira akka hin dabarre to'achaa jira jechuudhaan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdasdaabaa ibsa guyyaa irraa baafteen beeksifte. Akka ibsa ministeerri fayyaa agarsiisutti dhibee haarawaa kanaan namni qabame magaalaa Jinkaatiin alatti bakka biraa akka hin dhaqqabin ibsuudhaan namoonni 129 ammoo namoota mallattoo dhukkuba kanaan itti mul'atan waliin tuttuqaa qaban jedhaman hawaasa irraa addaan baasuudhaan qoratamaa jiraachuu beeksifteeti jirti. Namoonni vaayirasii Maaburuugiin shakkaman 17 keessa namoonni 14 qorannoo laaboraatoorii irratti taasifame negatiivii yookaan bilisa ta'uus ministeerri fayyaa beeksifteeti jirti. Namoonni 129 jedhaman ammoo ni shakkaman malee hanga ammaatti wanti mirkanaa'e kan hin jirre ta'uu hoggaa ibsitu irra hedduun yaaddoo uumee olola ta'ullee kaafteeti jirti. Namoota kanaas qorachaa jiraachuu ministeerichi tan beeksifte hoggaa ta'u namoonni Jinkaa bakka vaayirasii Maaburuugiitti argame irraa dhufan vaayirasichaa waliin tuttuqaa qabaachuun shakkaman akka jiran Dr. Maqdasdaabaa himuudhaan namoota isaanii waliin wal qunnaman adda baasuuf hojjechaa kan jiranii fi hanga ammaatti dhibeen kun bakka birootti kan argamin ta'uu beeksifteeti jirti. Namoota mallattoo dhukkuba kanaa qaban jennee shakkinu hunda qorannee jirra jettu ministeerri fayyaatuun yeroo hunda naannoo vaayirasiin akkanaa itti mul'atu irraa naannoo biraa kamittuu dhibeen kun kan argamin ta'uu ibsiteeti jirti. Kaayyoonni isaanii guddaan yeroo gabaabaa keessatti weerara kana to'achuu hoggaa ta'u dhukkubni kun karaa tuttuqaatii waan daddabruuf namoonni mallattoo dhibee kanaan qabaman wajjin wal qunnamuun akka hin barbaachifne lammiilee biyyattiitiif akeekkachiifte. Dhibee kanaaf ammoo qorichi jalqabaa ittisuudha. Yeroo mallattoo dhibee kan mul'atu keessattuu garaa kaasaa, goggoginsa garaa, ho'a qaamaatii fi wantoota akkasii wal'aansa deeggarsaa kan kennamuuf ta'uu ministeerri fayyaa beeksisuudhaan akka addunyaatti qorichi vaayirasii kanaaf oolu akka hin jirre kaasuudhaan garuu haala biyyoota biroo irraa qorichi kun gara biyya keenyaatti itti dhufuu danda'uuf hojjechaa jira jechuudhaan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdasdaabaa beeksifteet jirti.
ministeerri barnootaa Itoophiyaa qulqullina barnootaa fooyyessaa jechuudha. Yeroo irraa gara yerootitti akkaataawwan ittiin bulmaata barnootaa fi iskeejuliiwwan barnootaa jijjiiraa kan dhufe yoo ta'u, kanaan dura karoora baaseetiin ifoomsaa kan barattoonni kamiyyuu yuunivarsiitii baratanii osoo hin xumurin hoggaa sadaffaa irratti yookaan xumuruudhaaf hoggaan tokko gaafa isaanii hafu hoggaa tokkoof hawaasa irraa dhufanii naannoo kamittuu dipaartimentii barataniin akka tajaajilanii ergasii booda hoggaa tokko deebanii baratanii akka eebbifaman murteessuu isaa wal qabate yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa hedduu keessatti hiriirri mormii dhohee jira. Erga ministeerri barnootaa Itoophiyaa Profeesar Biraanuu Naggaa ta'anii as ulaagaaleen barnootaa fi manneen barnootaa irratti sadarkaa gadi irraa kaasee hanga dhaabbilee barnootaa sadarkaa olaanaatitti akkaataawwan ittiin bulmaataa manneen barnootaatii fi ulaagaawwan kenniinsaa manneen barnootaa yeroo irraa gara yerootti jijjiiramaa dhufanii wal qabate barattoonni qormaataa kutaa 12ffaa darban gara yuunivarsiitii seenan lakkoofsi isaanii hedduu gadi bu'uu isaa gabaasaa turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u, kanuma wal qabate barattoota qoraman keessaa dhibbeentaawwan 3 kaasee hanga shanititti kan darbaa turanii fi bara kana keessa barattoonni barnootaa gara barnoota olaanaatitti jechuunis gara yuunivarsiitiitti darban dhibbeentaa 8 qofa ta'uu isaa kan yaadatamu yoo ta'u, kanaanis wal qabatee ministeerri barnootaa kana qofaan osoo hin dhisne barattootatti gufuuwwan barnootaa ta'an jedhamanii barattoonni kan komatanii fi hawaasa hedduu irraa komiiwwan kaasaa kan ture freshman course jechuudhaan barattoota yuunivarsiitii baratan irratti hoggaa tokko kan dabalee ture yoo ta'u, kanaan gamatis qormaataa bahiinsaatis barattoota hedduu akka kufanii fi akka hin eebbifamne taasisaa kan ture yoo ta'u, barattoonni eebbifamanis waraqaa ragaa akka hin arganne gochuu isaatiin wal qabatee barattoonni hedduun komii kaasaa turanii jiru. Yeroo ammaa kana barattoonni yuunivarsiitii osoo hin eebbifamin dura hoggaa tokkoof muummee barnoota ittiin barataniitiin hawaasa akka tajaajilanii sana booda barnootatti deebanii hoggaa tokko erga baratanii booda akka eebbifaman ministeerri barnootaa murteessuu isaatiin wal qabatee yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti hiriirri mormii kan dhohe yoo ta'u, yuunivarsiitiiwwan akka Dilla yuunivarsiitii Madda Walaabuu, yuunivarsiitii Jinkaa, yuunivarsiitii Jijjigaa, yuunivarsiitii Hawaasaa, yuunivarsiitii Walaayitaa Soodoo, yuunivarsiitii Arbaa Minci, yuunivarsiitii Jimmaa, yuunivarsiitii Odaa Bultuum, yuunivarsiitii Amboo, yuunivarsiitii Haramayaa akkasumas yuunivarsiitii Salaalee, yuunivarsiitii Bulee Horaa, yuunivarsiitii Asoosaa fi yuunivarsiitii Waachamoo akkasumas yuunivarsiitii Jimmaa fi yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti hiriirri mormii dhohee kan jiru yoo ta'u, yeroo ammaa kanas galgala kana yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti hiriirri mormii barattoota yuunivarsiitiitiin ministeera barnootaa irratti gaggeeffamaa jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa ibsa guyyaarraa Sadaasa 17 bara 2025 baaseen paartiilee dhuunfaa galmee karaa liinkii kennameen buufachuun akka guutaman dirqama ta'uu beeksisuudhaan sanadoonni guutaman kunneen Sadaasa 17 guyyaarraatirraa kaasee hanga muddee 2 bara 2025 tti kan danda'amu hoggaa ta'u, paartiileen siyaasaa filannoo waliigalaa ja'affaratti hirmaatanillee filannoo itti aanutti mallattoo filannoo wal fakkaataa fayyadamuuf dursi akka kennamuuf boordichi beeksiseeti jira. Paartiileen mallattoo filannoo haarawaa ulaagaalee seeraa guutan dhiyeessuun yookaan tarree mallattoolee boordiin qopheesse keessaa filatamanii qaamaan sagalee kennuu akka danda'an ibsamee jira. Akka beeksisa boordii kanaatti galmeen dorgomtoota dhuunfaa karaa aappii boordii qopheesseen kan gaggeeffamtu ta'uu beeksiseeti jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa onkololeessa keessa paartiileen siyaasaa waliin marii taasiseen filannoo biyyaalessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 24 bara 2025 akka gaggeeffamtu yaada dhiyeessee turuun ni yaadatama. Sagantaa filannoo marii dabalataaf banaa ta'uu boordichi wayita agarsiise paartiileen mormitoota haala nageenyaa fi haala siyaasaa hammaataa dhufe irratti yaaddoo guddaa qabaachuu isaanii ibsuun ni yaadatama. Haala amma jiruun filannoon amanamaan gaggeeffamuu akka hin danda'amne paartiileen siyaasaa mormuun ni yaadatama. Kana malees manni marii waliinii paartiilee siyaasaa Itoophiyaatii fi paartiileen mormitoota Itoophiyaa haala biyyoolessaa amma jiruun filannoo gaggeessuuf yaaddoo qaban ibsanii turan. Manni marii waliinii paartiilee siyaasaa Itoophiyaa mootummaa fi dhaabbileen dhimmi ilaallatu labsii filannoo amma jiru fooyyessanii yaaddoo nageenya amanamummaa filannoo waliigalaa torba dhufaa jiruuf balaadhaaf saaxiluu akka furan yaamicha dhiyeessuu kanaan dura karaa hegeree miidiyaatiin gabaasuun keenya ni yaadatama. Yeroolee garaagaraa komatamaa kan ture ispoortiin kubbaa miilaa Itoophiyaa mallaqa guddaa armaduun baasii biyyattii dabaluun alatti bu'aa argamaa akka hin jirre koreen ispoortii biyyattii marii irratti komii dhiyaatee himuun isaa kan yaadatamudha. Dhiyeenyaan kanas gareen biyyaalessaa Itoophiyaa garee biyyaalessa Taanzaaniyaa waliin isteediyeemii Idil Addunyaa Dirree Dawaa irratti 1-0 akkasumas biyya Taanzaaniyaa deemuunis 2-0dhaan kan mo'atamee ture yoo ta'u, kilabiin kubbaa miilaa dubartoota Itoophiyaa Luusiin gocha saalaa wal fakkaataa irratti hirmaachuu isaatiin hamatamaa jira. Gareen kubbaa miilaa dubartoota Itoophiyaa Luusiin taphattoota isaa keessaa dhibbeentaan 85 ol gocha saalaa wal fakkaataa irratti akka argamanii fi hariiroon gidduu isaanii jiru kallattii jijjiiratee safuu hawaasaa cabsaa jiraachuusaa himamaa jira. Gama biraatiin gocha qaanyii raawwatamaa jiruun Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa dorgomtoota dhiisee namoota dhuunfaa mallaqa guddaa irraa fudhachuudhaan gara biyyoota Awurooppaa maqaa atileetiksiitiin ergaa jiraachuu isaa investigeeshinii Faanaa Miidiyaa Korporeeshin raawwateen ifoomsee jira. Hojjettoonni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa hedduun isaanii
gocha raawwatame kan ofirraa dhiibuudhaaf yaalanis ragaawwan sanadaa dhihaateen irratti mirkanaa'ee jira. Kanaan gamattis namoonni isaan ragaa sobaatiin atileetiksiidha jechuudhaan gara biyya Neezerlaanditti ergaman to'annoo jala ooluun isaanii kan dhagahame yoo ta'e, hidhamuu namoota kanaa hordofee xalayaa kan barreesse Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa namoonni kunniin atileetota Itoophiyaati jechuudhaan imbaasii biyya Neezerlaanditti kan erge yoo ta'u, imbaasiin biyya Neezerlaand gama isaatiin namoonni kunniin kanaan dura maqaa isaanii atileetiksii Itoophiyaa keessa akka hin jirre mirkaneeffachuu isaa himee jira. Akka qorannoon kun addeessutti gochi alseerummaa roga ispoortiin Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru bu'aa barbaadamuu roga ispoortiitiin akka hin argamne gochuun gamatti kisaaraa guddaa biyyattii irratti akka fidaa jiru himamaa jira.